qodaa guuruun qodaa rabbiitti irratti hin jiru jechuu keetiyaati. Yoo isaan ifiifuun qabne hoo ammas malee. Ijoolleen biraa rakkatti kuni maallaqa rabbiiti ja'anii rakkoo guddoo keessa seenan. Nama mu'mina Yahudaa ta'e idil irratti isarratti dirqama maallaqa isaa idil karaa rabbiitti irra baasuun rabbiif kanne jechuu. Yaa manguddoo malaanyaattu hijibduule. Yaa Isa, waan jechuun jirtu beeytee? Yaa malaanyaattuule rabbiin baahii maallaqaa qabaa? Ittiin haajamu. Rabbii waan akkasitti haajamu irra dureessa. Manguddoo malaanyaattuule rabbiin nyaata ittiin haajamu. Akkasuma ammas dhugaatii ittiin haajamu. Wanni nuti irraa barbaanne bara maallaqa isaaniitirraa hanga hawaatu kasha akka nazirii seenaniifi idil maallaqa isaaniitiimi. Us malaanyaata. Malaanyaattuulee keesha keessan guuttachuu fi miskiina cinquu jirtan. Isin ummata irratti ba'aa ta'uu jirtan. Ba'aa isaaniitii irratti ba'aa biraa irratti ta'uu jirtan. Isin seera adda addaa ummata irratti fi'uu jirtan. Kan ifiifuu isin seera sunitti hin dalayin. Beekaa zulmiin addunyaa tana irratti argamte idil sababa manguddoolee ganda keeysaatiin.